Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan toosallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kan meeshaa haarawaa qabadheen kara keessan dhufeetoo jira meeshaa tibbana meeshaa baratamaa hin taane yookaan istooriirraa ergatanii ijoolleen hojjisiifachaa jirtu inni guddaan maalinni waan ofii keessanii ajajattanii keessattuu galmeessuu gubbaatti haasa'uudhaan qofa osoo hin ta'ini galmeessifachuudhaan jechuudha haala kanaan barbaada. Gaafa jettanii kana galmeessifachuu yookaan immoo isinii galmaa'uu keessan sirritti harragaaggaxaa malee haala feetaniin onlaayinii feetanirraa istoorii feetanirraa meeshaa yoo ergattan nuti kaa hojjennee baasaa jirra galata waaqayyoo egaa har'a geenyee jirra. Goggoota baay'ees rakkoofnee jirra boruu keenyas rabbumatu iyyuu beekaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka obboleettiin kun yeroo lammataatiif kara koo dhufte yeroo darbe soofaa kara walisoo deemee galchee isinitti argisiiseen ture jechuudha. Soofaa sun baay'izawwee sagantaa wayii yookaan immoo dingata waan mana keessatti gaddi wayii galee isaaf naaf qaqqabu jettee muddamaan galcheef hin ture. Galata waaqayyoo haa ta'u malee soofaa baay'ee jaalatanii fi maatiiwwan ishii obboleewwan ishii biyyoota fagoorra warri dhufe soofaa san sirritti jaalatanii fi jiru asuma jala jirti. Firoonni ishiitillee asuma jala jiru ni dhaga'u ishiinis hin dhaggeeffatti baay'ee jaalataniif jechuudha. Maaliif naannoo isaanillee jira mukkeen bakki itti hojjetan manneen soofaa garuu baay'ee jaalatan hojii soofaa sanii kanarraa kan ka'ee meeshaa baay'ee meeshaa gurguddaa ta'e meeshaa baay'ee ammas deebitee xalabattee jirtu obboleettiin kuni asumaan galatoome jechuun hin jaaladha. Maaliif yeroo baay'ee namoonni mana keessa jiran haasaaf osoo hin ta'in kana gatiiwwan isaallee hanga danda'ame isiniifan barreessaa dhiifama guddaa garuu yeroo baay'ee waa'ee gatii na gaafattu gatiin baay'ee ol kaadha dhugaa dubbachuuf wannumti gatii xiqqaadhaan hin jiru wanni kun qumsaaxiniin kun akkuma jiru naamineettidhaan hojjetama. Kanaafuyyuu gatiiwwan isaa baay'ee dinqisiifachuu dandeessu jechuudha. Maaliif amma yeroo kanaan bahe kan yeroo duraanitiin miti isiniin jechuun jaaladha meeshaa kana gimmaasha harmee ishiitiif gimmaasha ofiif mana ofiitiif fidha jechuudha. Hangam akka fixes isinittan himaa erguun naqinaa viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kooti soofaan kunillee egaa tarii karaa biraatti hojjisiifamee jira ta'uu danda'an biratti garuu haarawaadha soofaan kuni isiniin jedhaa egaa kanarraa hoomumaayyuu hin qayyarin jette yeroo baay'ee warroonni carqii isaa qayyartanii sirritti wanni of eeggannoo godhaa erga jaalattaniin booda duubatti hin deebiinaa carqii soofaa jaalattanii filattanii kaatanii duubatti hin deebiinaa hookan immoo akkuma suuraa ergattan sanitti isiniif ba'u immoo carqii naa qayyari hoo jettan immoo iyyuu hookan carqii san erga qayyarameen booda immoo egaa carqiin isin suuraa hookaniin kaameeraa editaara kaameeraadhaan waraabamee fi lafarratti waraabamu garaagarummaa qaba gaafa san carqiin kun isuma maal akkasiisan jechuu osoo hin taane yookaan haaluma isin simatee obboleettiin kun amma haaluma kanaan naaf haa ba'u jette. Sirriidha nan daggafa yaada ishii maaliif hookkanatti bahee gaafuma duraatu gaafa laaltu soofaa kana carqii kana bifti ishii hawwateetidha. Egaa akka amma akkanatti kana amma fakkeenyaaf jidduu soofaa jiru sana osoo hin ta'in kana filatte. Isa kan jidduu san dhiisatti kana naaf godhaa jettee welcome jenne maaliif dursuma filatte adeemsa keessaa miti adeemsa keessas filannoo hin filattan jechuu fi miti yaadni keessaniin kabajama garuu erga filattanii kaataniin booda carqii viidiyoo biraatirraa fiddanii keessan immoo suuraan isin ergattassan maaliif muudannoo kanaa waan an argeefidha galata waaqayyoo garuu muudannicha san ittan gammadee maaliif ishiin carqii biraa filattee erga suuraa ergatteen booda garuu maatiidhaan gaafa maatiin naafuudhaa jettu suuraa isa kan dura filattee sanidha jechuudha kan ergite wanta akkanii kunis osoo ta'uu baatee gaariidha maaliif meeshaa kan itti nama jiraachisu waaqayyoodha. Walii galuun dirqamaadha maaliif namni mana ijaarratuu fi namni meeshaa galfatu waaqa ofii galateeffachaa rabbii ofiillee sodaachaa jiraachuun dirqamaadha maaliif kan keessa nama jiraachisu rabbiidha kan akka itti boqatu si taasisisu rabbiidha waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha obboleettiin keenya kun meeshaa baay'eedha kan filatte teechoowwan akka argitan teechoowwan kun tokko 8 tokko 6dha jechuudha kan filatte kan 6 harmeedhaaf kan 8 mana ofiitiif soofaa kana mana ofiitiif haala kanaan jechuudha kan filatte baay'ee meeshaa gurguddaa ta'anii fi meeshaa qarshii guddaan itti ba'uudha. Baay'ee amma wantoonni ishiin ergite keessaa biiffee fi kan caamman keessa taa'uu fi meeshaa sadi bichaa gammaa hojjennee jechuudha kan ishiin filatte kana keessa biiffee kiroodariiti.
kan caammaa madandaraadha. Akkasuma immoo ishii bakka soofaa gizee ta'an shaayii namaaf irra godhu kan buna keessummaadha irra godhani teebilii irra namni fagoo ta'a waan ta'eef ishii sun baay'ee murteessituudha. Warroonni keessattuu soofaa gurguddaa mana bal'aatti teechoo fa'aa galfattan ishii bunaa suni xiqqishu sun baay'ee murteessaadha. Galcheen jira bakka lama tanaan dura magaalaa Sallaatti fi tokko immoo naannoo kamiidha galcheen ture. Kanaafuyyuu haala kanaan obboleettii kanaa eebbisaa biyya ormaa keessatti gaddallee dabarsitee jirti. Akkanan isiniin jedhe kunoo tanaadha. Abbaa sadiitiin jechuudha kana hojjisiiste. Kana fakkaataa obboleettii kana eebbisaa nagaadhaniin gaafa bahe kana caalaa haa ta'u malee hojjisiisuun qarshii kana hunda baasanii hojjisiisuun bu'aa ce'ii baay'ee qaba. Nuuffa'uutu jira wanta baay'eetuyyuu jira jidduu kana keessatti isa hundaa rabbis akka gargaaru waliif kadhadhaa akka amantii keessanitti isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaayyaantu gatii tokkoon himeettan gatiin yeroo kanaa baay'ee fokkisaa ta'e tootaalii walumaa galatti kan obboleettii kanaa yoon gabaabumatti isinitti himee 400 fi 25 fixe jechuudha. Meeshaan kuni egaa meeshaan kuni baay'eedha kara meeshaa 10 waan akkasiitidha laaluu dandeessu. Tokkoon isaa obsaan dhaggeeffadha obsaan laalaa. Egaa kaabborus immoo asirratti yeroo baay'ee viidiyoo gaafan gallakkisu ragaadhaaf namaa ta'a kichiin kaabineetiin ishiitillee baay'ee qilxif kan jetteedha meeshaa kaawwan irraa kuni fakkeenyaaf hojjetamee kara magaalaa Goljaallee Harsii galee jira.